Harka fuunee hordoftoota hora miidiyaa sagantaa dubbii dirree dinagdeedha. Nagaan keenya bakka jirtan hundumaatti sinaa qaqqabu. Egaan biyya kana keessa warri jirtan, biyya alaas warri jirtan, baadiyyaadhaaf magaalaa warri jirtan, hojjetaa, barataa, maddeen galii dinagdee garaagaraa irratti warri bobbaatan maamiltoonni keenya, hordoftoonni hora miidiyaadha, maatiin dubbii dirree dinagdeedha. Nagaan keenya inni ho'aan isaanii kan dinagdeedha. Bakka jirtan hundumaatti sinaa qaqqabu. Yeroo hundumaa guddina dinagdee keessanii hawwina, jijjiirama dinagdee keessanii hawwina, kaleessa akka turtanir, eengadda akka turtanir, har'a immoo bor immoo iftaan immoo dinagdeedhaan wayyooftanii madda galii haaraa argattanii jireenyi keessan ol adeemee arguudha hawwiin keenya. Sagantaan dubbii dirree dinagdees yeroodhaa gara yerootti kan inni xiyyeeffate sagantaa garaagaraa qopheessee isin bira ga'uusi kanumaa fi kanaaf nagaan keenya inni ho'aansa akkuma kaleessa dheengaddaa bakka jirtan hundumaatti sinaa qaqqabu jechuun barbaada. Egaan akkuma yeroo kaanii dhimmoota waayitawaa isin fayyada jennee yaadnu keessumatti immoo dhaloota bara kana jiru hawaasa keenya sadarkaa dinagdee garaagaraa irra jiruuf dhimmooti garaagaraa irratti hirmaachaa jiru waa fayyada jennee yaadnu mata duree waayitawaa tokko qabadhee isiniif dhiyaadheetan jira. Turtiin keessan hamma dhumaatti akkana wajjin ta'uu fi hafeerraa hora miidiyaati. Har'a mata dureen irratti dubbannu dhimma jabaa fi dhimma baay'ee hawaasa keenya baadiyyaadhaaf magaalaa iddoo hundumaa warra jiraniif kan barbaachisuudha. Keessumatti hawaasa keenya biyya keessaallee ba'ee biyyoota akka biyya giddugala bahaa kana, biyyoota akka Awurooppaa, biyyoota Afrikaa garaagaraa fi biyyoota lixa addunyaa kana keessatti jireenya isaanii wayyeeffachuudhaaf haala keessa jiran jijjiirrachuudhaaf warra biyyaa ba'anii imalan illee haalaan gargaaruu kan danda'u mata duree jabaadha jedhee yaade tokko dhagaarra kan inni isinii qabadhee dhufe dhimma jireenya mul'ata qabuuf galma qabu jiraachuuti. Mata dureen keenya mariin keenya guyyaa har'aa jireenya mul'ata qabu jiraachuun akkamiif barbaachisaadha. Jireenya galma qabu, jireenya karooraan hoogganamu jiraachuun barbaachisaadha kan jedhuun yeroo yaraa isinii wajjiniin tursaa viidiyoo kana daraa akkuma kaleessa dheengaddaa firoota keessanii firiyoota keessan biraan ga'u share, like, subscribe gochuu hin dagatinaa. Egaan asumaan afeerraa kooti. Egaan addunyaa kana irratti namni hundinuu albuuda guddaadhaa wajjin dhalata. Qabeenya guddaadhaa wajjin dhalata. Qabeenyi qabeenya caalu, albuudi albuuda caalu, badhaadhinni badhaadhina caalu keessa namaa jira. Namni hundumtuu waan jabaa, waan guddaa, waan miidhagaa addunyaa jijjiiruu ka danda'u, biyya jijjiiruu ka danda'u, jireenya ifiirra darbeellee jireenya namoota biraa jijjiiruu ka danda'u fudhateetu gara biyya lafaa kanaa dhufaadha. Biyya lafaa kana irratti kaayyoo malee kan dhalate, sagantaa malee kan dhalate, karoora malee kan dhalate dhalli namaa tokko hin jiru. Namni nuti achi baadiyyaa keessatti hafe jenneen hundee bunaa jalatti, hundee jimaa jalatti yookaan maasii qonnaa keessatti yookaan beelada hordofaa hafe jennee yaadnu sun faayidaa guddaa, kaayyoo guddaa, karoora guddaadhaaf, sagantaa guddaadhaaf nama addunyaa kana irratti dhalateedha. Kanaaf namni hundinuu addunyaa kana irratti hojii gurguddaa baay'ee hojjechuu danda'a. Jijjiirama gurguddaa baay'ee fiduu danda'a. Gaaffilee barootaaf jiraatan ala namaatii wajjin uumama keessa, hawaasummaa, siyaas dinagdee keessa jiran keessatti waa guddaa jijjiirama fiduu ni danda'a. Namni hundinuu jechaadha. Kanaaf egaan namni tokko bakka barbaade, sadarkaa barbaade, gulantaa barbaade irra akka hin geenye kan isa dhorkuu danda'u yoo jiraate isa mataasaati. Hin yaadattu yoo ta'e kitaaba dhaloota dinagdeen humneessuu jedhu kana keessatti dubbii ijoo nu keenya tokko maali? Lafa barbaadde akka hin geenye kasi godhu maali? Mootummaadha, miti mootummaadha, haala qilleensa maaliidha jenni keenya. Dhalli namaa kaayyoo dhalateef, karoora dhalateef, sagantaa dhalateef, potentiaalii isa keessa jiru gadi baasee akka hojiirra hin oolchine kan isa gochuu danda'u yoo jiraate qaama tokko duwwaadha. Innis mataasaati. Innis isa mataasaa qofaadha jechuudha. Egaan kaayyoo guddaaf dhalanne yoo ta'e, albuuda guddaa fudhannee dhalanne yoo ta'e, waa guddaa jijjiiruu, waa guddaa uumuudhaaf addunyaa kanarratti waa seena qabeessa ta'e hojjechuu dandeenya yoo ta'e
kana gochuudhaaf kan barbaachisu keessaa inni guddaaf inni murteessaan jireenya mul'ata qabu jiraachuudha. Jireenya galma lafa kaa'atee deemu jiraachuudha. Jireenya karooraan socho'u jiraachuun barbaachisaadha kan jedhudha. Kanaaf namni mul'ata qabaatee jennaan, namni galmasaa lakkaa'ee safaree lafa kaawwatee jennaan, bakka itti imaluu barbaadu sana addaan baasee lakkaa'ee calleessee lafa kaa'uu danda'ee jennaan wanti inni bira hin geenyeef hin jiru. Mul'atatu murteessaa dhala namaa hundumaa keessatti. Kaayyoo dhalatantu murteessaadha. Kanaaf mee jireenya mul'ata qabu jiraachuu kan jedhu kanarratti jecha namni guddaan addunyaa kanaa tokko bara tokko dubbatan gara keessaniin ga'a. Hagayya 28 bara 1963 akka lakkoofsa addunyaatti luba Dr. Martin Luther King kan jedhamu jira falmaa mirga dhala namaa keessumatti cunqursaa uummata bifaan gurraacha ta'an biyya Ameerikaa irratti irra ga'a ture bara sanaa diduudhaan walqixxummaa dhala namaatiif falmuudhaaf nama qabsoo hadhaa gochaa ture jechoota inni bara tokko dubbate bara amma sila siniin jedhe hagayyaa 28 bara 1963 Washingtonitti hiriira naannoo namni 250 irratti hirmaate irratti jechootanni mul'atan qaba abjuun qaba jedhee dubbate tokkoon har'a gara keessan fidee gara mul'ata jechuun maal mul'atan jiraachuun maali barbaachisa kan jedhutti deemna. Akkana jedhe abjuun qaba gaaf tokko jedhe sabni guddaan kun waadaa lafa kaa'ate itti jiraate hojiirra oolchee akka argamu gaaf tokkoo fi ani abjuun qaba jedhe. Abjuun qaba gaaf tokko ijoolleen garbootaa fi ijoolleen abbootii garboota durii xarapheezaa naannoo obbolummaatti gaafa isaan wajjin ta'an jira. Ani isa kanaaf nan abjoodhaa jedhe. Abjuun qaba gaaf tokko ho'ii murtii jal'inaa gara galaana bilisummaa fi qajeelummaatti akka jijjiiramu jedhe. Abjuun qaba gaaf tokko ijoollonni koo arfan kan isaanitti murtaa'u bifa gogaa isaaniitiin utuu hin ta'in qabiyyee amala isaatiin akka ta'uuf jiru jedhe. Abjuun qaba gaaf tokko daa'immooti dhiiraaf durbi gurraachaaf daa'immooti dhiiraaf durbi adiidhaaf harka wal qabannaa obbolummaadhaan yeroo isaan itti jiraatan jedhe. Abjuun qaba gaaf tokko bowwaan ol ka'ee gaarri immoo gadi jedhee lafti wal qixxaachuu dide diriiree daandiin jajal'aa ta'e sirratee ulfinni gooftaa mul'atee foon qabeessi hundinuu wal qixatti gaafanni ilaalu gaafanni sanaaf hiriiru jira jedhe. Abjuun qaba. Agartanii baratti Maartin Luuter King kana dubbatu keessatti akkaadhuma hin yaadamu. Miti warra bifaan gurraacha adii ta'anii dubartiin filuudhaaf baratti mirga hin qabne ture. Baratti dhiiraa wajjin wal qixatti hin ilaalamnedha barri sun. Garuu bara fagoo san, bara dukkanaa san, bara alaala ture sana keessa maal jedha lubii Dr. Martin Luther King kun gaaf tokko ta'ee nan arga. Kanaaf abjuun qaba jedhe. Taateen kun immoo akka raawwatuuf hanga gaafa wareegamutti guyyaa tokko tuun qisaasessin torban tokko tuun qisaasessin haala carraa tokko tu'uuf hin dabarsin mul'ata isaa kanaaf hojjetee nama hiriirsee harka namootaa wajjin wal qabate hanga dhumaatti tufalmee jiruuti kan inni wareegame addunyaa kanarraa darbe. Egaan mul'ati kun har'a dhugoomee jira. Miti gurraachaa fadii wal qixa filannoo hiriiree miti namni hundinuu bifa isaa duwwaadhaan etoo hin ta'in qabiyyee amala isaatiin mana murtii dhaabatee irra iyyuu darbee bifaan gurraacha kan ta'e mootii Ameerikaa hanga ta'uu danda'utti ta'eeti jira. Waggoota 50 dura ani abjuun qaba natti mul'ata jedheeti lubi Dr. Martin Luther King kan dubbate. Maali dharii mul'ati kun? Jireenya qabsoo hadhaawaa sana dhiittaa sana diduu beela danda'uun baasiin deemuu dhiisanii miilla duwwaan imaaluun geejjiba warradiitti fayyadamuu dhiisanii cabbii sanarra hojii miillaan naqanii galuudhaaf kan akkas
mudhiiffatanii mudhii hidhatanii akka isaan deeman kan isaan godhe waa biraa isinitti hin fakkaatin. Abjuu qabanidha. Mul'atatu boqonnaa nama dhorka. Mul'ati ala nama bulcha. Mul'ati karaa dheeraa nama deemsisa. Mul'ati waan namni hin dandeenye nama dandeessisa. Mul'ati gaaraa nama dhiibsisa. Mul'ati galaanarra nama utaalcha. Mul'ati lafaa onaatti nama baasa. Mul'ati humna qaba. Mul'ati hamilee qaba. Mul'ati jabina qaba. Mul'ati humna gara fuulduraatti nama dhiibu qaba. Isa kanaadhaaf egaan firoonni keenya bara sanaa ani abjuun qaba kan jedhan. Mul'ati maaliidha erga akkas ta'e? Hordoftoota hora miidiyaa sagantaa dubbii dirree dinagdeedha. Mariin keenya guyyaa har'aa waa'ee maaliiti? Waa'ee jireenya mul'ata qabu jiraachuuti. Waa'ee mul'ataan hoogganamuuti. Waa'ee mul'ata ofii lafa kaawwatanii isa galmaan ga'uuf wareegama inni barbaachisu kaffaluu wareegama inni barbaachisu baasuutti adeemaniiti. Waa'ee kanaa mari'annaa jirra. Viidiyoo kana firoota keessan hiriyoota keessan biraan ga'a. Waan maa'iin baaf waan faayidaa tokko hin qabne waan jireenya namaa jijjiirree jiru like share subscribe godhaa olla sabaatiif kun immoo jireenya nama jijjiiru kun immoo hamilee nama tora kun ummata keenya dinagdee kallattii garaagaraa irratti abbaa warshaan ta'a abbaa xayyaaraan ta'a abbaa konkolaataan ta'a abbaa dhaabbilee garaagaraan ta'a jedhanii warra carraaqaniif hamilee ta'a sabaatiif biraan ga'uu hin dagatinaa. Turtiin keessa nama dhumaatti anaa wajjin haa ta'u. Mul'ata jechaan egaan akkana jedha. Namni gara fuula duraatti akka tarkaanfatu hojii akka hojjetu wanta hojjetu hundumaatti hiika akka kennu kan godhu abdiidha jedha. Gara fuulduraatti akka tarkaanfatu ganama halkan manaa ba'ee hojii dadhabsiisatan akka hojjetu hojii hojjetu hundumaatti immoo hiika akka inni qabaatu kan gochisiisu abdiidha jedha. Abdiin immoo kan burqu hawwii gaarii gara fuulduraa dhufuu keessaati. Abdiin immoo kan inni burqu hawwii guddaa hawwii jabaaf bal'aa ta'e gara fuulduraatti abdatamu gara fuulduraatti eeggatamu keessaa kan burquudha abdiin. Hawwiin gara fuula duraa jenne kun egaan mul'ata isa jedhamu sanaa hawwii guddaa jabaa kan nama onnachiisu kan hirriba nama dhorku wareegama barbaachisaa ta'e akka namni baasu kan nama godhu suni jedha. Mul'ata jechaadha. Isa kanaa dhagaan lubi Dr. Martin Luther King abdii guddaa gara fuula duraa sana hawwii bal'aa sanatu abjuudha jedhe garuu galma ga'a jedhe. Nan abjoodha nan amana gaaf tokko akkas ta'ee nan arga kan inni jedhee jechaadha. Kanaaf mul'ati hawwii guddaa abdii kan of keessaa qabu gara fuulduraatti kan asii ofirraa eeggannu jechuudha. Namni akka dhuunfaatti akka maatiitti akka hawaasaatti akka sabaatti mul'ata qabaachuu dura jira. Faduulii deemanii eessan ga'amu jireenya nama dhuunfaa tokko keessatti faduulii deemanii cal jedhanii deemanii eessa hin ga'amu. Maatiin cal jedhee deemee eessa ga'uu hin danda'u. Hawaasni tokko cal jedhee deemee iddoo tokko ga'uu hin danda'u. Yoo cal jedhee deemate daandiin hundumtuu iddoo inni barbaadetti isa geessa jechaadha. Kanaaf akka hawaasaatti akka sabaatti akka biyyaatti akka maatiitti akka nama dhuunfaatti abjuu qabaachuun barbaachisaadha. Mul'ata qabaachuun barbaachisaadha. Sababiin isaa maaliif jettanii yoo gaafattan kitaabni akkana jedha. Sabni mul'ata hin qabne hin galagalaa. Sabni mul'ata hin qabne hin galagala jechuun biyya ta'uu hin danda'u, saba ta'uu hin danda'u, mootummaa ta'uu hin danda'u, galma ga'uu hin danda'u, barcumarra taa'uu hin danda'u, waltajjii gulantaa sadarkaarratti ol ba'uu hin danda'u, lafa dheeraa deemuu hin danda'u, waan fedhe bira ga'uu hin danda'u, isa hawwe, isa hakeeki, isa yaadee harkaan ga'achuu hin danda'u, karaa irratti galagala, daandii irratti hafa, daandii irratti buqqaasaa bateef jedha. Kanaaf kan mul'ata hin qabne hin galagala jedha. Kitaabatu jedha. Nama ogeessa addunyaa kanaatu waggoota hedduu duraadha kan inni dubbate kana jechuudha. Mul'ata qabaachuu jechuun sababa jiraataniif beekuudha. Maaliif akka dhalatan, maaliif akka ifaajan, maaliif wareegama qaqqaalii akka kaffalan beekuu jechuudha mul'ata qabaachuu jechuudha. Mul'ati maal akka ta'u barbaaddu sitti hima. Maal ta'uudha barbaadda? Barnootaan, dinagdeen, hawaasummaan, siyaasaan maal ta'uudha barbaadda? Waggaa 5, waggaa 10, waggaa 20, waggaa 30, waggaa 50 dhuma jireenya kee addunyaa kanarratti jedhee sitti hima. Mul'ati maaliin addunyaa kanarratti akka beekamtu,
maaliin addunyaa kanarratti hojii jijjiirama qabu akka tokkotti sitti dhuma jireenya kee imala kee keessatti addunyaa kanarratti adda kasii godhu maalummaa kee kan ibsu faayida qabeenyummaan kee maal akka ta'e kan lafa kaa'u kan sitti mul'ata keeti. Muuxannoof fiixaan ba'umsa kaayyeeffatte kan ibsudha. Muuxannoon kee yeroo dheeraa kaayyoon kee lafa dheeraa maal akka ta'e hawaasatti sabatti biyyatti kan ibsudha. Kanaaf dhagaan addunyaa kana irratti mul'ati keenya maal akka ta'e maaliif gara addunyaa kana akka dhufu maal raawwannee deemuun akka nurra jiru maal jalqabnee maal dhiitessinee maal malaafnee jijjiirama akkamiif inni addunyaa kanarraa deemuun akka nurra jiru kan nutti mul'ata qabaachuun kanaaf barbaachisa. Gaafa sirriitti mul'ata ofii adda baasanii beekan maaliif akka dhalatan beeku. Maaliif akka dadhaban beeku, maaliif akka hojjetan beeku. Rabbi nama uume, Waaqni nama uume. Maal akka namarraa eegu, maaliif akka nama fide beekama jechaadha. Wanti hundumtuu jireenya keenya keessatti ta'u hiika akka argatu ka godhu, qormaata nutti dhufurratti injifannee akka dabarru ka godhu, haalawwan daandii keenya irratti nu mudachaa dhufan kan hundumaa keessa hulluuqni akka dabarru ka godhu mul'ata qabu. Hordoftoota Hora Miidiyaa sagantaa dubbii dirree dinagdeedha. Mee har'a gaaffii tokko isin gaafadha. Gaaffii kana naaf deebisaa. Qabsoo dinagdee, qabsoo siyaasaa, qabsoo hidhannoo, qabsoo teekinooloojii, qabsoo hawaasummaa, qabsoo amantaa garaagaraa gochaa kan jirtan gaaffii tokko isin gaafadha. Gaaffii kana mee deebinaa kennaa. Kallattii barnootaa, dinagdee, hawaasummaaf siyaasaan mul'ati kee maalidha? Mul'atitti barnoota keef qabdu maal? Mul'atitti dinagdee keef qabdu maal? Mul'atitti hawaasummaa keef qabdu maal? Mul'atitti siyaasa keef qabdu maal? Mul'atitti amantaa keef qabdu maal? Uummata keef, maatii keef, addunyaa kanaaf wanta adda ta'e ati gumaachite addunyaa kanarraa darbuu barbaaddu maalidha? Akkasumaan hin jiraatamu. Fayyadamuudhaaf, nyaachuudhaaf, dhuguudhaaf, duwwaa addunyaa kanarra hin jiraatamu. Itti fayyadamuudhaaf. Argachuudhaaf qabachuu duwwaadhaaf hin jiraatamu. Maatii keetiif, saba keetiif, biyya keetiif, addunyaa kanaaf wanti uniquely contribute goote darbuu barbaaddu maaliidha? Jijjiirama akkamii galmeessite sadarkaa akkamii irra geesse addunyaa kanarraa darbuu barbaadda? Jijjiirama maaliif fiduu barbaadda? Addunyaa kanarratti sadarkaa ati galmeessitee darbuu barbaaddu maali? Kallattii barbaadde, kallattii irratti bobbaateen, kallattii filatteen, kallattii kun kennaa kooti dandeettii kooti fidhii kooti jetteen jijjiiramati fiddee tuqaati galmeessitee darbuu barbaaddu maali? Waggaa 5 dhufan keessatti eessa ga'uudha kan itti barbaadu? Waggaa 10 dhufan keessatti eessa ga'uudha? Waggaa 15 dhufan keessatti eessa ga'uudha kan? Waggaa 20 30 40 waggaa addunyaa kanarratti umuriin kee darbee dulloomtee soorata baatee manatti galtutti maaliidha kan itti achiivii goote galmeessite bu'aa eebaluu seenaa isaa keessatti nuuf galmeesse saba isaaf galmeesse siin jedhan sun maaliidha? Akkaataa kanatti yaaduun barbaachisaa. Akkaataa kanatti ilaaluun barbaachisaadha. Namoonni addunyaa kanarratti jijjiirama fidan warra akkaataa kanatti yaadanidha. Ifa arginu kana warri nuu fidan, xayyaara ittiin balaliinu kana warri nuu fidan, qalama ittiin barreessinu kana warri nuu fidan, warshaalee gurguddoo ajaa'ibsiisaadha jennu kan warreen kalaqanii hojjetan kun warra sababiin addunyaa kanarra jiraadhuuf maaliif? Maal galmaan ga'uuf anan addunyaa kanarratti dhaladheedha jedhanii warra yaadanidha. Dandeettiin keessa koo jiru Waaqni kennee na uume sun maaliidha jedhanii warra yaadanidha. Ergaa akkas ta'eeti mul'ata kooti jettanii ka yaaddan kana gadi teessanii barreeffamaan waraqatarra kaa'uu ni dandeessu. Ani kanaaf dhaladhe, kanan hojjedhee, kanan galmaan ga'ee maatii kootiif, uummata kootiif, biyya kootiif, addunyaa kanaaf kanan hojjedhee darbuu barbaada kan jettan sana 1 2 3 jettanii lakkoftanii waraqatarra kaa'uu ni dandeessu. Wanti sammuu keessatti qabachaa oolan salphaatti dagatamu, salphaatti jijjiiramu,
salphaatti xiyyeeffannoo namaa mancaasuu danda'a. Inni ani dhaladheef, inni addunyaa kanarra dhufeef, kaayyoon koof galmi koo mul'ati guddaan ani raawwadhee deemuu barbaadu kana sana jettanii lafa kaa'uu dandeessu. Mee kanaaf tuqaa isin gargaaru tokko lama isinii kenna. Turtiin keessan amma dhumaatti wajjin haa ta'u muuziqaa ittaanu booda deebinee wal agarra. Hordoftoota Hora Miidiyaa sagantaa dubbii dirree dinagdee walitti deebineetii jirra. Gaafa mul'ata keessan lafa kaawwachuu barbaadan keessumatti barreeffamaan akkaataan itti isinii galu, akkaataan itti jireenya keessan hawwatu, akkaataa inni itti yeroo hundumaa laphee keessan keessa dhiittatutti kaawwachuu yoo barbaadan tuqaalee isin gargaaruu danda'an ja'an tokkoon isinii kenne. Inni jalqabaa gabaabsinee kaa'uu danda'u nurra jira. Namoonni baay'een mul'ata keetti gaafa maali gaafa jettan jalqabaa kaasanii gaafa isinitti mudan jalqaban hamma dhumaatti naareetu kun maal akka ta'e isa kamtu bu'uura akka ta'e isa kamtu wiirtuu akka ta'e illee madda keessaa adda baasuu dadhabanitti ga'u. Mul'ata kooti ka jennu gabaabaatti ibsinee miidhagsinee akka inni nama hawwatutti lafa kaa'uu danda'uudha ni jalqaba. Lammaffaan kallattii hojii wajjin kan wal ilaallatu ta'utu jiru. Mul'ati hojiidhaan galma ga'a. Mul'ati fedhii duwwaadhaan miti, hawwiidhaan miti, kadhannaadhaan miti, dhibaa'ummaadhaan miti. Asiifachi deemaa ooluu waan qaban yeroo qaban jireenya qaban qisaasessuudhaan miti hojiidha wajjin wal ilaala. Keessumatti hojii irratti bobba'an, daandii irratti bobba'an, imala jalqabne wajjin kan wal ilaalu ta'uu danda'u turre jira. Hojiidha wajjin isaa wajjin wal qabatu ta'uu turre jira. Sadaffaan jechoota hiika biraan qabne waan ibsamu ta'uu turre jira. Ambiigiyuutii ta'uun irra jiru maaliif goota lama sadii boodachi deebinee mee mul'atin ganama manaaf ba'e jennee gaafa of gamaaggamuudhaaf of madaaluudhaaf gatteenyu jijjiirama teekinooloojii, jijjiirama afaanii, guddina bal'ina hawaasummaa keessa jechoota hiikota biraa gata. Inni immoo akka nu xiyyeeffannoo keenya daandii tokkorra kan keenya nu godha. Kanaaf ambiguous statement ta'uu irra jiru, ambiguous concept ta'uu irra jiru, ambiguous idea ta'uu irra jiru. Very clear. One meaning waan qabu ta'uu danda'u turre jira. Arfaffaan salphaa godhanii dhiyeessuudha. Very simple. Fakkeenyaaf akkas jechuu dandeenya. Gorsa dinagdee kennuu irratti Afrikaa keessatti dursi argamudha. Saayinsii dinagdeen biyya qajeelchuu keessatti dursi argamuudha. Fakkeenya tokko ta'uu danda'u turre jira. Warshaa teekinooloojii addunyaan masakame jijjiirama dinagdee guddaa Itoophiyaaf ka fidu tokko hundeessuu ta'uu danda'a. Mul'ati nuti lafa keewwan baay'ee salphaa ifa ta'uu turre jira. Shanaffaan hawwii guddaa ta'uu turre jira. Hawwii guddaa nama hawwatu, fira hawwatu, ollaa hawwatu, hiriyoota hawwatu ta'uu turre jira. Very ambitious ta'uu danda'u turre jira. Oh, kan nama jechisiisu. Hayi akkam nama hawwatu kun. Laphee namaa qaba, sammuu namaa bita ka jedhamu ta'uu turre jira. Waa xixiqqoo waa yaraa waa muraasame waa guddaa grand ta'uu turre jira jechaadha. Big. Namoota baay'ee kan hammatu, biyyoota baay'ee kan hammatu, ola deemtota baay'ee kan hammatu ta'uu danda'u turre jira jechaadha. Ja'affaaf inni dhumaa duudhaalee keenya wajjin kan wal madaalu ta'uu turre jira. Duudhaalee nuti qabnu maali? Hojii kabajuu ta'uu danda'a. Carraa argaman itti fayyadamuu ta'uu danda'a. Quunnamtii gaarii qabaachuu ta'uu danda'a. Teekinooloojii value systemii nuti qabnu wajjin kan wal simu ta'uu danda'a. Against our value ta'een ta'u. Fakkeenyaaf dinagdeedhaan biyya kana keessatti qabeenya biliyoonii hamma kana galmeesseen argamu barbaadu waggaa manaa kanatti jennee mul'ata fudhanne yoo baane hannaanii, saamichaanii, malaammaltummaanii, karaa qaxxaamuraadhaa moo hojiidhaan, dafqaan, teekinooloojiitti fayyadamuudhaan, carraa qabanitti itti gargaaramuudhaan qabe. Kanaaf vaaliyuu isa kamiin duudhaalee keenya, duudhaalee hawaasa kiyyaati jennee kan yaadnu wajjin wal simuu danda'u turre jira jechaadha. Kanaaf mul'ata keenya gaafa lafa kaan tuqaalee kanaa wajjin walii wajjin ilaaluun barbaachisaadha jechaadha. Gara dhumaatti mul'ata keenya gaafa wajjin
sadarkaalee afur keessa darbuun tarii barbaachisaadha jedha. Namoonni kallattii kanatti beekumsa qabaniif qorannoon garaagaraa kan ibsurraa kaasee inni jalqaba maal jedha? Hojiin keenya maal akka ta'e jalqaba 1 2 3 jennee lafa kaa'uun nurra jira. Lammaffaa irratti hojiiwwan hojjetaman kana keessa adda ka ta'e isa kam, jabaa ka ta'e isa kam, uniquely anaa wajjin kan walitti dhufu isa kam ka jennu keessaa calallee ka beenu ta'utu irra jira. Sadaffaan bu'aan keenya sun safaramaa ta'uusaa mirkaneessuu danda'u nurra jira. Measurable waan lakkaa'amee safaramee taa'u danda'utu irra jira. Arfaffaa irratti madaalawaa ta'utu irra jira fi haala qabatamaa wajjin kan wal qabu. Balanced and the real world wajjin kan wal deemu jira. Namoonni tokko mul'atuma bara baraan biraan ga'amne yeroo isaan lafa ka'antu jira. Waanuma harkaan hin qabamne, waanuma cal jedhani sammuu namaa keessatti yaada duwwaadhaan akka nama jimaaqamee mirqaaneetu waanuma biraan ga'amne, waanuma real world wajjin waan hin deemne yeroo namni lafa ka'antu argama. Akkana ta'uun irra hin jiru. Arfaffaa irratti kan mirkaneessan qabatamaatti haala jiru wajjin balanced real world wajjin deemaa ta'uusaa mirkaneessuun irra jira. Hordoftoota dubbii duree dinagdee sagantaa keenya har'aa irratti amarraatti kan mari'achaa turre nama jireenya mul'ata qabu jiraatu ta'uu danda'u nurra jira. Yoo sana ta'eedha addunyaa kana irratti gumaachin hojii jajjaboof inni waa gurguddaa hojjennee addunyaa kana irraa darbuu kan dandeenyu kan jennu. Kanaaf kanarraa waa xiqqoo akkasiin baratan abdii tan qaba. Viidiyoo kana like, share, subscribe gochuu hin dagatinaa. Hiriyoota keessan biraan naa ga'a. Sagantaa ittaanuun kutaa lammaffaadhaan walitti deebinaa. Kutaan keenya inni ittaanuu waa'ee maalii jedhaa? Mul'ata keenya attamittiin karoorsinee galmaan geenyare ka jedhu kan walii wajjin mari'annu ta'a. Hanga deebinee wal agarruutti nagaadhaan naaf tura. Nagaan kun dinagdee bakka jirtan hundumaatti isinii wajjin haa ta'u. Galatooma horaa bulaa.